tiraasiin ana harkaa qabu kun jechuudha. Akka tiriititti illee itti fayyadamanii. Egaa kabajamtoota obboleeyyan kiyyaa meeshaalee mana keessatii fi firaasha firee afurii fi tiraasii 12 akkasuma meeshaalee kakkawaalitii ta'an qabadhee isinii dhufee jira. Jalqaba laayikii tuquudhaan eegas yaada keessan kennuudhaan warri ganaa maatiin ta'in warri kanaan dura maatiin ta'in maatii taasiniin jedha. Akkana seeqattanii fi garuu homaan taane abshira. Warroonni mana kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayibii godhaa maatii kenna taasiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفون جرى جرت وروني أمانتي برالي بقى جراتني سنين جتشا إيجا خبجم توتا جالكم توت أبوليان كيا مشالي كان هكا تقابل سنين دي عدي من كيساتي أفجت تفرش فراشة كنا أبوليتين تنجت مشا برالي علاق أبدي سنين لي نفانا لا تنجت أما في موت فيان نسين قبضو فراش عفوري في فراشي كلا ما كان فرش فراش سديجة كلا ناكسي إلا القانون دساتو سنين جدا أوبساكي صبري وجي ناقة مراتي تنفانا ترى قتي سابوتو وجين جدا بإذن الله الكريم. أما بنا سنيكي جا ما شاء الله وابونا الداب نكوني ماشي على سنوهم بيساني ناكسي هنقف نسيني تانا جتشولا سيني تانا سينين توني قاتي نسي جتشولا كما لما في بشان فريجها مسكامتا نسي كان فكاتا مي كاميراماني كينا أسيسي أغرسيسي جتشولا في تسيسي سيني باي بريدولا ما شاء الله كاسا تنجتشولا تيسو نسي توني قرصو لكي فيمو جتا تلين تاكي سيني جدا دوار قتا سيني أكنا في لانو كيسان هاتاتو سيني جدا باي بريدي Notu zirgi fakkaati jechuudha. Kookisii fi akkasuma yeroo keekii illee itti fayyadamuuf hin taate jechuudha. Teessoon isii tuni teessoo baay'ee bareedudha. Inni akkasii eegasii qabuutii kana, sufraa kana, faarmuuziiwwan kana. Isin jedha hordoftoota kiyya firaashin kuni tiraasiin jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya cufa gatii isaatu isinitti hima. Akkaataa hodhaan itti hodhamillee mee kaameraamaanii kenna agarsiisi. Kuni overlookidha jechuudha. Tiraasiin kuni keessanillee overlookidha yamteen isiniin jedha. Maashaallah. Waan hedduu takka namatti tolu overlookii jechuun isa kana jechuudha. Maaliif hiyyaa'u jechuudha caafin isii kuni. Inna akkasii isiniin jedha. Tiraasiin immoo tuyyuu tiraas carqii isinitti maaraa beeka. Tiraasiin xidiidha isiniin jedha. Firaashin immoo isa kana. Firaashin illee isinitti agarsiisa hordoftoota kenna. Maaliif isinitti agarsiisa beektanii warroonni bakka cinqamaa jirtan Arabiyaa majlisii bitachuu dadhabee ammallee boondidillee waddadee jira warri jettan ispoonjii osoo hin taane ka boondiditti aanu firaasha kana jechuudha. Akka baay'ees gadi hin laafu. Egaa hordoftoota kiyya firaashii kana jechuudha. Irra hedduun keessan anaafis isinirrallee kaasee Arabiyaa majlisii yoo ajajachuu dadhabne firaasha boondidii ajajannaa jenna. Abbaa kadan abbaa 12 abbaa tignasii 12 kadan dhabe abbaa 10 kasan dadhabe immoo kana jechuudha. Ispoonjii wali kun jechuudha. Baay'ees gadi laafu garuu mootuyyuu isa kaan hin ga'u jechuudha. Boondidii hin ga'u. Maashaallah. Garuu itti fayyadamuuf baay'ee takka bareeda obboleeyyan kiyya. Irras taa'ee agartan jechuudha. Ammallee isaa kana jechuudha gatiin sanii gadi jechuudha. Gatiin isaa gadi haala kanaan itti fayyadamtan. Obboleettiin teenya tuni gaafa jechuudha kan boondidiitti jijjiiratte kana zippi itti godhatti ammaaf immoo hidhutu irra bareeda. Osoo amma gaafa sanii zippiidhaan hojjechiise walitti naan dhufu kinoo hagana hafa waan ta'eef naan cufatu jechuudha. Isi firaashni kanatu cita eegas zippiin irra baya. Kanaaf surri isaa goone jechuudha. Hidhaa kana goone fi garuu immoo firaashin baay'ee bareedaadha isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasii hordoftoota kiyya amma immoo meeshaa hafi isin agarsiisaa gatiin mootiyyuu gatii tiraasillee gatii firaashallee gatiin mootiyyuu tiraas carqillee akkasuma tiraas carqillee isinitti himaa isiniin jedha. Isin immoo nafaana turuu inni fatinaa isiniin jedha. Anuu dadhabee isinitti agarsiisaa jiraa miti. Isin nafaana turuu inni fatinaa mee sufraa fi siiniiwwan kun walirratti maachidha jechuudha obboleeyyan kiyya. Kun sufraadha kan isin argitan kun sufraa nyaataati. Sufraa obboleeyyan kiyya gatiin isaa birrii 400. Sufraa kana jechuudha. Gatiin isaa birrii 400 isiniin jedha. Kun immoo kabunaati ka isii guddaadha obboleeyyan. Sufraan kun kaluu jiramaaf isaa waraabee gatii firaashatii fi tiraas carqii
ammallee jechuudha carqii firaashaa ammallee gatii tiraasii na dhageeffadhaa isiniin jedha. Baarakallahu fiikum. Boodan irraanfadhaamuma isinitti hima jedheeti uffanni firaashaa jechuudha gatiin isaa 1600. Tiraas carqiin immoo tuyyuu jechuudha kan tiraasii birrii 500 isiniin jedha. Firaashni immoo 3000 fi 600 birrii 50 bitee isiniin jedha. Yeroo bakkee gaditti firaashiin kun 4000 illee hin jira. Garuu walumaa galatti an kanaan bitee isiniin jedha. Kanaa gadis kanaa olis ta'uu danda'a isiniin jedha. Ka isinitti himaa inni tiraas carqiidha. Tiraas carqii isinitti hime tiraasidha isiniin jedha. Tiraasiin immoo tuyyuu jechuudha. Tiraasiin birrii 600 bitee isiniin jedha. Akkuma dura isiniin jedhe xidiidha isiniin jedhee jira. Tiraasiin ka 300 illee 4-5 illee hin jira. Ka kanaa ol illee hin jira isiniin jechuu barbaadetti. Baarakallahu fiikum. Haga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na dhageeffadhaa. Na faana turaan affeerraa kiyya isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya distii sana isin fuulduratti banuu barbaade. Maaliif shigiidha. Wallaahi shigiidhaan banne. Kanaan dura jechuudha. Distii madasii tana bitee gaafan galuun garuu shigi manaa kennan jechuudha warra inni irraa fuudhuuf takka kurreen qabdu. Distiin lammaffaan kurreen qabdu. Takkaffaan isii immoo lammaffaan guutumatti hin qabdu takkallee hin jijjiiran. Inni akkasii isin fuulduratti banee takka 3 4 5 6 7 distii abbaa torbaatti jechuudha. Bismillah maashaallah maashaallah. Isilleen takka 2 3 4 5 6 7 akkasii hin laaltan guddoon isii tana jechuudha. Distii dasiidha. Dasiidha. Mul'ata. Inni akkasii mee maashaallah tolbaa takka ta'a. Koreen isillee kabajii jechuudha gaafa san kun itti naa ta'uu dide ganaa jechuudha. Distii san fuudhee deebisee jijjiiradha jechuudha disitti. Kaza akkasii isin fuulduratti rattaba. Viidiyoo isin jedha inshaallah. Lammaffaan isii kanaan isiniin jedha. Distii dasii kana bitattan abbaa torbaatti waan taateef eegas distii biraan binnan jettan. Maaliif isiniin jedhee guddoon hin jiroo qabatta irraan buutu obboleeyya. Qabannaan isii maashaallah. Akkasii. Kana jechuudha daa'imaniif akkasumallee namoonni maatii muraasa waxii waan garaagaraatiif itti fayyadaman jechuudha. Maashaallah. Ani distii dasii tana waan biraatu bitattanii takka takkaan bitu robboleen yeroo ammaa kana jechuudha. Distiin chirchaarutti sireen takka jechuudha. Birrii 6,700 jedhanii. Gaara fitartiba. Egaa hordoftoota kiyya sagaleen dubbannee sanitti jechuudha. Distiin tun gaara samaitti ol na jala tartee na jala kufte illee aasee qattanii fuuldura illee oolchee jira. Haadha hikmaan hin cabne distiin ta'e waallee hin cabsineetumaan beekinsiin jedha. Gatiin isii birrii 12,000 hin bitamte isiniin jedha. Egaa ol kaate silaa dura 9,500 irra jirte iyyuu jechuudha. Ramadaana keessa akkasitti seensa ramadaanaa jechuudha. Akkasitti bitee jira. Mee ilaala ramadaana irraa ammatti birrii haga kanaa dabalte jechuudha. Tunuyyuu haga turee xiqqoo turtee jirti jechuudha. Amma saniinuu argamuu dhabuu dandeetti. Akkasiin isiniin hordoftoota tiyya distiin dasiin 6,700 illee turte wanni taree isin deebi'uluma deemaa jira wanti martuu garuu. Egaa hordoftoota kiyya itti aansee meeshaa kana qabdi jechuudha. Joogiin isii maashaallah tokko kana mee kuni maayikaadha buleeyya maayikaadha. Mee asarkisii agarsiisi. Hedduu bareeda maashaallah. Burcuqqoo 4 ofuma isaatii qaba. Itti aansee isa kana jechuudha. Mee obboleeyyan kiyya maatiin taanee mee kaameraamaanii kenna agarsiisi. Saaniin kun jechuudha. Tiriif illee fayyada. Saarbisiin ana harkaa qabu kun jechuudha. Akka tiriititti illee itti fayyadamanii. Eegas immoo joogi kana maakinaa ta'uu jennaan. Joogi kana isin agarsiisa asirratti rattame jechuudha obboleeyyan kiyya baarakallahu fiikum. Inni akkasii meeshaaleen kun meeshaa kanan beektan jedhee abdii qaba. Maaliif meeshaan kun jechuudha saarbisii san dabalatee saarbisii kana dabalatee haganaa gadi jechuudha. Walirratti farmuuzii 3 wajjii fi kan keekii kanaa wajji distii kana qofti obboleeyyan kiyyan beeytanii. Tuni biyya keessatti distiin jechuudha. Garuu tunniin jechuudha.
كنا سجل أساسكم مديدة من بقرما جرتيرو أما كنا جت نكسي رجها كنين دبلتي جتونا كما تنرى كما شنطة من بيتاتي وليرت جتو مشاكل قالوا كيسين تدبلتي جوجي كنا دستي أبا تربات أنا دسيدا ماشينا شنفرتيتي قولوا بالسهاني دا زرقين تونيلي أسكي أكاسي وردتو تكيا كان اللي جتو أجوجي كنا ما شاء الله بس يكار كتير كان كنا جتو دا كانين وليرت جتو دا كما شنطة مانين بيتاتي بارك ربي بركة يسي هاقولو تلفا سديتي كان دبلتي ثاني ني بايروكس تنجتشودا فريسا دي لما أزرتي تكا أزرتي جتشودا يملتين فالذا كسي ما شاء الله ربي نجان اتهاجتشو أبوليتي تينا هذا حكمة جتشودا ربي نجان اتسهاجتشو حبيبتي أتس لا يتجمع دي أجارب بيتتي حبيبتي أتس أكيد تجمع دوبدي كواجد شو والله تونس جت شو سينين تنتبوناتي تنامل أتس سيني بنا بريدو تنان كبدي جت شو ترى كبوت رجل تنا تنان جت شو باي أنا مرة مسكامة جاشي تناتو تيسو إيشي كانن نتيتولي دوكا ها مركامة ده دوباني مكمل بايه بريدي دوغا ما شاء الله كسيتس بريدو ابدي كبا فيلچيسه تجي تودا بكما بكما بتاسني فيديو ورابه سيني وين جيران كيسا بيتته اسنين جدا غتيله اسا بولين كيا ميشاله هني كاتورسين جرا كموت يو راكله فيتامين سنجر كيرت تغوت تجچو توني بريكم أجتوا فريشانيتون بريكم أتاكا اسم فيدي مالي في تنافع بليان كي يشتر تروماتو يرجعنا من الإيسو دائما وانتو تجرا وان هفتنا يتني فريجي كاوله ولله ركفت ولله رلت تجتوا يا رومو تيو ولت تدشاسس حاجات مثلا يجوا بكلين فرات كناف هردوستوني هي وروني أمان تنا رابي تاجرتا نما بايجرا نما جهاتي بيتجتوا ثاني تنا ما شاء الله بريد وفي كيسان اللي بيتداوم ببريد وكان قاتين يسلم مدلوا هنا ماتي كيساني في اللي بيتو ددتني نسينين جدا إدانسي ماشينا كنا ماشينا شنكرتي كنا جتشولا أبا البي ميكاتي جرا قاسيسو كلين ليسم كذا هنجرو والله هنجرو مالي في جلان جرو جتشو كايتين ديني شافا كان هنك أبا كنا سينك وانا سرجلو كنا بوتو كواجت شو لاتي رساديه كنون شو لاتي رساديه ماشاءالله سرجلو بسم الله هندا هنك كواجت شو كنا سينك أبا كنا سين كنا سجت شو البليسا أفور أبا البي جهاتي نسينين جدا إيجا كسر دفتو تكيا بيشان كوني أوسوناتا توندا والله كدستي سنة أبا تربا سنو كورة إسالة لفي ملأ جرم بربانة يوجد شو وسوچرام مباته akka awwala jirutti naandee budas nama jedha eegasi global saanii kana jechu saanii global saanii shane jechuudha abba shaneetiin inna qarshiin inni bitame kuma sagalee fi 700 isiniin jedha obboleen barreeffadhe kan qabu kana maaliif waan bakka takkatti bitee hisaaba isaa hin beeka jechuudha kun immoo tujuu joogin jechuudha kuma 3 fi 400 jechuudha joogin warqaamman kun jechuudha أما دبلة سنة جرا مبيكو أرجعتوا تقول بارك الله فيكم تقول ترى رجعتوا هاي قبيته رمضان ما أسيقرو كم تجتوا أكاسي هوني أبا سديهتي سان تمكن تسلي بايه بريدة ملتين إيجاردفة تكي أكاسي نسينين جرا وان إيجاسي ملما ساربيسي كنا يتوه سنة ساربيسي تو نرجسي سني جوهي كنا ما شاء الله كني بريدة سني لا سارفيسي كان جتشو gardoftoota kiyya qalbiin na dhageeffadha silki bilbilamee addaan kunne inni bilbilamnaan inni hin deeme jechuudha isa barbaadanii kaza anillee haga tokko isa eege amma galgalaa iyyuu dukkanaa jira
Waraabu itti fufee isiniin jedha saarvisii kanarratti dhaabee saarvisii kana yeroo sanitti 8,000 bitee isiniin jedha. Amma immoo saniin hin jiru. Na akkasin isiniin jedha. Itti aansee joogii maayikaa kana joogii maayikaa 3,000 isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkasuma saaniin abbaa sadii kuni 2,000 isiniin jedha. Saaniin waxii abbaa sadii kun jechuudha. Kaaniin immoo iyyuu meeshaa isin dura viidiyoo YouTube irratti gadhiisee jira namni bitattan jedhee ummata irraa bitee isiniin jedhee jira hordoftoota kiyya kabajamoota meeshaalee kwaalitii kana jechuudha. Osoon takka takka yaasee isin agarsiisee wallaahi itti gammaddan jechuu maaliif haa qabaatu namni kamuu jechuudha. Haa bitatu namni kamuu yoonin nu gaheetiniin obboleeyyan kiyya itti fayyadamnee quufu baannillee ijji teennaa nu quufti garaan kennaa nu quufa faarmooziiwwan kunniin illee kwaalitiidha gatiilee isaa jechuu yeroo ammaa kana waan jiruun hin beeytani isin immoo as keessatti rabbi godhee fi argatte rabbiin nagaa mana isiitiin haa ga'uunin fi isiniin jedha jazaakumullahu khayran obboleeyyan kiyya wantoota meeshaalee gatii isinitti illee himuu baadhe itti yaadee osoo hin taane meeshaalee keessatti na harkaa hafaniidha. Isiniin jedha distiin tuni akka isin ulfaattu bismillah wallaahi akka isin ulfaattu jechuudha dhuguma ulfaatti maashaallah rabbiin itti si haa fayyadamsiisu ka irratti qabeenyallee ilmaanillee ilbillee dabalattu si haa taa'u siin jedha obboleetti xiyyaadha hikma baarakallahu fiiki ilmaan hikma rabbi si haa kennu qabeenya hikma rabbi si haa kennu nagaan itti si haa galchu akkuma tilaaltee gammadduuf maashaallah irras deddeebi'ee si waraabee jira dhiifama immoo gana tursiisuudhaafi siin jedha obboleetti xiyya qaali walitti qaqqabeetu maaliin bakka takkatti waraabuu fi meeshaan immoo jechuun obboleeyyan kiyya waraabanii raruutti xiqqoo namatti ulfaataaf bakka takka waraabuuf kaayisiin naabiti jetteen eegas immoo tuyyuu jechuudha ka bitee fi akkasuma ka dura kana bakka takkatti bite isiniin jedhee mire kan ganaa arawa bitee fi kanniin illee bakka takkatti waraabuu fi isiniin jedha joogiin kun immoo burcuqqoo 4 qabaa isiniin jedha sumaan gosa kanas ta'u saniinis ta'u burcuqqoo 4 qabaa isiniin jedha baarakallahu fiikum akka hordoftoota kiyya viidiyoo irra baay'ee isinitti dheeresse na offolchaa kuni qabannaa saarbisiiti kan dura bitame kan meeshaa guutuu san keessa jirudha isiniin jedha egaa haga humnaatiin obboleeyyan gatii isinitti mee jedhee abdii qaba ka as keessa hin jirre immoo ka meeshaa ummaatiin irraa bite wajjin jirudha kunniin marruu jechuu jazaakumullahu khairan burcuqqoon buleen tun akka isiin bareeddu adda adda wayii bareeddi maashaallaan garuu asitti akkanaan agarre isiin illee Duubaa irraa dhufte jechuu meeshaaleen kuni meeshaa Duubaa jechuu meeshaa Duubaa irraa dhufe akkasii carraa akkanaa rabbi sinaa waffaquu obboleetti teenna haadha eebbiseef abbaa eebbisee haattuti mobbettu si eebbise jennaan lachuunan abaarre naan jette hunda kennaa warra eebbifamu rabbi nu haa taasisu waan gaarii warra bakka waan gaarii rabbi sinaa waffaqu obboleeyyan keenya akkasii viidiyoo baay'ee isinit dheeresse dhiifama naa tayaa viidiyoo kana laayikii tuqaa yaadallee mirga keessan fedha keessa yoo ta'e yaadas nuu kennaa isiniin jedha yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif sheer godhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya kanas tahee arabiyaa majlisii firaasha gosa kamiinuu jechuun wondidis ta'u firaasha boorasan jechuun ispoonjis ta'u ka amma akka ammarra gadhiise kanas ta'u kafeetanillee ta'u jechuudha isinii bituuf qophiidha. Arabiyaa majlisii meeshaalee mukaa jechuun farneechara waama barbaadan kamiifuu kamana keessallee argaa jirtaniin isiniin jedha yoo barbaadan lakkoofsi kiyya duwwaa 964 argatuu dandeettani. Ilmi namaa akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu hanqinna dhabu hanqinna jiru irratti dhiifama guddaa naa taataniin isiniin jedha obboleeyyan kiyya afwan lillaahi aga viidiyoo biraatti walitti deebinu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.